Nagaa harka fuudhee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan Bokkuu Maltiimiidiyaa. Bokkuu Maltiimiidiyaa torbaniin sagantaa qaanqee shoo irratti keessummaa isiniif fudhatee dhufu guyyaa har'aa keessummaa jabaa tokkoon isiniif qaba. Gama sana totoo hin darbin sagantaan keenya OBN Afaan Oromootiif yuutuubii qaanqee shoon darbaa yuutuubii keenyaaf keessummaa hotaatan sabskiraayipii gochuun dagatina. Akkasumas sagantaa keenyas ispoonsara gootanii daldala keessan beeksifachuu barbaaddan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbilaa sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jaranaaltichi keessan kun qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Keessummaan keenya bu'aa ba'iinni keessa dabarsirra waan baay'ee hubattu. Waan kaleessa keessa turres hin yaadattu. Beektan jechuuf miti wal yaadachiisuudhaa fi Dooktar Injiinar Indaalee. Bu'aa ba'iinni keessa dabarra waan baay'ee baranna. Harka walitti rukutuun naasimadhaa. Dooktar Injiinar gara waltajjiitti nuuf kottaa. Yooyaa. Baga nagaa nu edda. Nagaa keessanii. Nagaa kooti. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya guunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi tokkoffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi lammaffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114565352 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Keessummaan keenya Dooktar Injiinar Indaalee Abbabee baga nagaan dhuftee yooyaa. Baga nagaan inni eddanii. Egaa maqaa kamiin akkan su'aamu hin beeku. Maqaan Tigiriffaas Gabrees qabda. Indaalees qabda. Maqaa biraas qabda. Maaliif maqaan akkasitti sitti baay'ate? Maqaan itti waamamu baay'isoo hojiin koo Dooktar Injiinar Indaalee Abbabeen jedhama. Siviil injiinaringii ani eebbifame 5 5 magaalaa Finfinnee irraatiin eebbifame. Maastarsiin koo liidarship and managementiidha. Ikoonomiksiitiin immoo PhD dha. Ammas PhD gara biraan giraajuweetiin godhu jira. Lammaffaa maskaaramiitti akka biyya kanaatti jechuudha. Utuu nuti tokkoon fudhatiin ati 3 4 fudhachaa deemta. Maal isinii laatama barattanii naa eessa dhaqa? Ani kanatti baradhes immoo xiiqii nama barannee gatiin qabuuf wayyaaniin na hiite. Dabalatas immoo kitaaba gara jabina isa dhumaa han jedhu afaan 5 barreesseera. Tokko Oromoffaa, Amaaraffaa, Ingiliffaa, Ispaanishii fi Fireenchiitiin Arabaffaa fi Fireenchiitiin barreesse. Kitaaboti kun gabaarra oolanii Abrahoot Laayibrarii han jedhamu iyyuu mataasaa kitaaba 3,400 ofuma isaa guurratee bitatee fudhatte. Seenaan kun harkaatti kan baani'anii. Mee waa'ee sanaatti hin deebina. Maqaa isa kamiini maqaan kee inni sirriin isa qaba? Maqaan koo inni sirrii Indaalee Abbabee. Indaalee Abbabee jechuun Abbabeen nama na guddisedha. Akka abbaatti akka hundumaatti ta'ee na guddifatte. Indaalee Abbabee Balaayii waamamu. Indaalee jedhees moo gaafa? Inni Indaalee Abbabee Balaayii naaf waamamu. Baay'ee humna ol na jaallata. Ijoollee hin qabu yeroo sanatti. Fira keetii? Fira kooti daadaa koo fuudha. Obboleettii haadha koo fuudha. Bakka kun mucaa kooti. Mucaan godhannee anumaan mucaa godhatee isa booddee itoo inni mucaan godhatiin anaan guddifattee isa booddee ijoollee 4 godhatte. Maqaa kan abbaan keessii basanoo? Maqaan koo mooti abbaan koo Daanyaachoo Nagayaa Fufaa Qalbeessaa eebbisaadha maqaan inni sirrii abbaan koo itti natti hime. Abbaan koo Na'ashee Daanyaachoo Nagayaa Fufaa Qalbeessaa Iitichaa Nagaroo Hoomaa Kulkulaa Birbir. Maqaa kanaan san abbaa kootiin waamamu isa na guddiseen garuu na waamamu. Jaalala isaaf hin qabuu fi bakka akka ijoollee xinnoo margarra gangaladheen fa'aa duukaan haasa'a. Gaafa qabameen Tigraayitti hin galee waggaa 8tiif gaafa qabamee Tigraayin hin galee garuu mana hidhaa Tigraay keessaati gaafa ba'ee gara Finfinneetti dhufeen immigireeshiniitti maqaa koo paaspoortii baafachuuf hin jedhu maqaan koo jijjirameera. Attamitti maqaan see jijjirameera warra seekuriitiis jijjire. Attam mee paaspoortii baafadhu innaan ashaaraan koo waa dhufu Gabree Hayilamaariyaam eebbisa. Maal maqaan kun an Gabree miti? Ati Tigree miti hin ta'u. Maqaan kana jijjirsiifachuuf magaalaa Finfinnee irraa waraqaa eenyummaa gatii hin qabneef hoolatan dhaqe. Hoolatayyuu waraqaa eenyummaa hin qabu. Rakkinuma koo waan namatti hin himu namooti seenaa koo aga'anii maqaa koo karma seera qabeessa isa duriitti mana murtii wal maraa hoolataa. Achitti maqaa koo inni sirrii naa deebi'e. Maqaa keessirraa geeddaranii eenyummaa keessi mulqanii mirgi keessi mulqame. Hankun immoo ta'uu danda'a jecha tokkoof paarlaamaan biyya kanaa itoo baratiin biyya bushaa.
nama akkasitti maqaa isaa mallatteessu argiran. Paarlaamaa keessan turre garuu mana naa kennanii mana isaanii hin ta'a. Eessarratti akka jettee barreessite? Hin barreessite moo? Nan barreesse gaazexaa adda addaatti hin barreesse. Jechuma kanatu mana dhaasi gashi. Kanuma. Kiliippii raayyaa abbaa macaa viidiyoo tokko waraabee gallakkise achirraan argadheeti bu'aa ba'ii tate kee dabarte. Yeroo akka jettee dubbattee mana dhagaltu sana hojiin kee maal tureti? Siviil injiinaraa. Asuma Finfinnee kana keessatti. Finfinnee maatee kiiloo 5 eebbifame. Eebbifameen gara waggaa lamaayyuu hojjenne. Biddeenuma waggaa lamaayyuu quufee fuulli koo kun naan cululuqne anni koo naan jabaan. Reef eebbifamtee mana barumsaa. Eebbifameen manuma barnootaati san eebbifameen hin ba'e. Garuu yaada iddoo kanatti sammuu namaatiin ol ta'eet namni fudhachuu dadhabu jecha tokko narra ga'e. Jechi tokkitti kanaaf mana dhagalte. Innis asiiti gaafa qabameen baambisitti waradaa 17tti ni hidhame achi xooraayidochitti achiitii masaraa mootummaatti iddootti obbo Mallas turetti. Bara meeqa keessa wanti kun? 97. 97 akka biyya kanaatti. Akka biyya kanaatti 97. Eessarraa si qaban yeroo si qaban? Asuma Garjii safara paarlaamaa. Ijuma korra waan buufatanii na fudhatanii deeman. Garuu iddoo sanatti na dinqisiisu waraanni tokko waa si fuudhee deemu ol iddoo akkasii si geessaa jirra of eeggadhu gaa kana booddee rabbisii beeka. Akkuma carraa ta'e lafatti nan deemu natti. Masaraa mootummaa sana iyyuu deemuu kooyyuu annatti man isaanii. Waraana si fuudhee. Waraana na fuudhee deemu. Harki koo hidhamee akkasitti moon qabama akkasitti. Oromoota turan immoo afaan bira dubbatu. Afaan gara biraan dubbatu jira. Akka tasaa Oromoo si eleman argadhe. Inni kaan afaan gara biraa dubbatu. Tigree mayyuu ta'ee iddoo itti deemte iddoo akkasii ta'e naan jedhee jira. Ani Tigree ta'uu koo miti namummaan kee kun na cinqisiisi naan jedhe tokkoffaa afaan miidhee. Masaraa mootummaa sana keessatti mana addaa wanta akka muka bocameen hojjetame fakkaatu ta'uu isaan beeka. Si'a 4 daqiiqaa 3 daqiiqaa 2 daqiiqaa 1 daqiiqaa 5 ta'uu fi obbo Mallas ijjiiwwan argiran. Qaama. Face to face. Face to face. Utuma mana kee jirtu? Achiitti na baasaniiti ani iddoo sana dhaqan seene namoota mee waa diraamaa tokko hojjetanii nama fakkeessanii nama sana fakkeessanii hojjetanii jiru biifinsa nama akkasiin se'ee nanna'ee naasuun yeroo sana fincaan hin fincaa'u hin holladhu waan dubbadhu wallaale. Maaf bira si geessan? Dhimma paarlaamaan biyya kanaa ittiin baratiin biyya bushaase utuu kanatti iishuuma guddaa godhatan. Ani iishuu hin godhanne. Sidhaa inni paarlaamaa biyya kanaatiin akkasii maaliif istooriin isaa balki istooriidha dheeraadha. Shoorti go'eesaniin dubbadha. Akkasiin jedheeni yetuus hin biyya bushtanii mootii akkasii keessaniitu qabnu akkamitti akkas ta'a. Isa booda jecha sadii natti dubbatte. Stuupid naan jedhe nannee haaluma isheen akka hin jedhe. Mallas takka. Obbo Mallas. Daddab naan jennaan daddabe maa qaalloo stuupidi maa qaalloo jedhe canaawwiti naan jedhan. Canaawwiti jechuun ajooftu jechuun beekun. Afaan maali? Afaan Tigreedha. Isayyuu achitti natti himan. Jedha addoon siniin jedhe sana geessaan jedhama. Hawaasni ani isaan ajjeesuun se'e malee nan ba'an seene. Wangeelli tokko garuu harka koorra jirti turte. Boorsaa man qabadhe tokko wajjin. Tigraayin nageessani. Awwaa Tigraayin nageessani iddoo kanatti naa qabadhaa. Ofiin Tigraayin nageessani Eertiraayituu deemuu qabanneedha. Asirraa si fuudhan. Ofumaan nageessani. Achi immoo deebi'anii immoo Eertiraatiitu deebi'uu qabanneedha. Sadaffaa irratti immoo kaampii waraanaa galeetu inni basaasuu qabanneedha. Kun hundumtuu naan gala. Kun murtii kissii irratti godhama. Kissii irratti godhama. Isa duwwaa ammatuun ta'e waraqaa eenyummaa isaa waa ilaallu biyya aloota isaa Wallaggaa jedhama. Waraqaan ta'e eenyummaa korra ammayyuu jira. Haadhi koo Sumaalees miti Musliimas hin qabnu maatii keenya keessa. Haadhi isaa Maaremaa Amti Sumaaleedhaan jedhama. Wanti jiru hundumtuu namni dhugaatii dhugellee waa machaa'u ganama irraatii dammaqa. Hankoo machii istirasii machii keessa nagashee ana moo ana miti nama garbiraatii immoo anaan akkasachaa jiru hanjoo keessan gadi. Mana murtiitti hin dhiyaanne? Mana murtiitti waggaa 8 hin dhiyaanne Tigraay keessa waan ture. Tigraay keessatti boolla keessa. Boolloo keessatti nyaata dhabisaan hantuuta nyaadhee boofa nyaadhee goondaa nyaadheera. Nyaata dhabisaan. Boofni sun eessaa dhufa waa'ettu boolla keessan taa'e keessatti boolla waa baqaqu afaan isaa waa akkas banamu boofni waan dhufu ani seenaa boofaan beeku waan namni odeessu morma isaa qabnaan summiin hin ba'an dhaga'e. Summii isa ba'aa ani sana dhaga'een kutadheera waan nyaadhu mataa isaa dhiiseen eegee isaa isa gidduu isaa nyaadha. Achitti hin tortora goondaan hin dhufa. Boofuma jiraa isaa. Boofuma isa lubbuu qabu. Dheedhii isaa. Isuma dheedhii isaa. An Chaayinaanis wajjin yeroo sana boolla sana keessa intala Eertiraawiin tokko waggoota murtaa'eef boolla keessa turte na duukaa. Achiitii umarratti miila koo kanarratti gogaa sangaa hidhanii mahaa cabrii bakka amtu tokkotti na geessanii waraabessa akkana nyaatuuf chikaala gidduutti harka koo hidhanii na dhiisan. Waraanni lama achirra taa'ee na eega. Gaararra taa'ee na eega. Waraanni kun lamaaneetu waraabessa waa dhufee na nyaatu gogaa waan irraa hiikkatu maala waa godhu ilaallaan an bakka yaa waaqayyoon jedhe. Yoo du'u inaan jette sittiin du'a. Lubbuu koon garuu harka namarra hin jiru harka keerra hin jiran harka keerra jiraadha. Umatti waraabessi gogaa sana erga fudhatee booddee miila koo na kutate si'ee na eeggachaa jira. Warra gaararra taa'anii keessaa isa tokko qabate. Namticha waan inni gangashaa dhufu qawwee masaa wajjin namticha waa isa kukutu waraabessi dhiigisaa anatti dhiigeen se'e. Naasuudhaani bakka aanna koo garatti hin qaqqabatu nabee harki hidhamaadha.
Chikaaleen irraa buqqa'eera inni tokko iyyaa deeme. Tokko nyaatamnaan tokko iyyaa deeme. Siinsin xunne. Taasuma quba natti hin buusu. Isa booddee asirra mallattoon isaan jira. Morma koo kana aariitiin elektiriikiin na guban. Kanaaf kan. Stiil naa waa mataa koo rifeensan sirreeffadhu amma irratti na ukkubu. Achuma Tigraay sana keessatti gaa boolla keessaa na baasanii gara hagaraa ija'anis adda nabriitiin shiree shiraaroo inda sillaasee maqalee keessallee maqalee keessa mana hidhaa adda addaa qadaamaayoo yaanii poolis xaabiyaa qadawaayeen yaanii firdi beet mana hidhaan ittiin galle jiru. Haayilaandii tu jiraati isin agarsiisa karaa hudduusaa asii natti hidhanii ijoonni saala kootii buqqaatee keessaa gadi buute. Inuma keessaa konkolaattee gadi buute. Yeetuman arguu konkolaattee ma keessaa gadi buute. Hin tortore kun. Bakka umarratti kun hin tortore hin raammadhee sagaraan koo callee mangala. Uffata koo tortoree anattuu ajaa'uu keessa ba'ee maaksimaan gara waggaa 4 waggaa 5 anna konni kan. Tortoraa isaati kan ka'e. Mahaansaa iddoo ani tokkotti kaampii waraanaa jira. Lafa warri Eertiraawitti ta'an. Achi nageessanii mahaasabrii sanatti akka yaalamuuf hawaasaan na godhanii mucaa amboo tokkoon argadhe. Kitaaba koorrallee jira seenaan kun. Mucaa amboo kanaanii hakiimadha. Ani ashabbaari isa amugaa guyyaa sana nagee shororkeessaa ta'uu koyyu isaanirra. Kaampii sanaatti hawaasaan qanii nagashan waraanni akkas marsee jira isaan gidduu taa'ee hin jira. Dhufe gurbaan. Isa kam inni shororkeessa Amaariffaatiin yeetinyaawwan ashabbaari tabaale. Isa kam inni shororkeessaa dha'ame. An nama garbaan sa'ee malee anan tireen waraanni achi keessa jiran namicha kana an gidduu na kaa'aniiru. Amaariffaa maana si'aa shororkeessaa naan jedhe. Calliin jedheen. Deebisee Oromoffaatti ati eenyuudhaan naan jedhe. Afaan masaa keessa Amaarikka baasin beeku. Ani Oromoodha. Ani dhufe seenaa sana itti nime sana hundumaatti nime. Hinne an mucaa Amboodha. Obboleessa koo ajjeesanii Amboo keessatti gatan. Waraanaan akkasiin jedhu. Inni waraanaadhas yaalaadhas. Waraana ta'e hin yaala. Waraana yaala. Siin summiyaan siin kenne kuni isatti nama ajjeesanidha. Manni murtii olaanaa federaalaa lidataa jiru kan hiccitii kan hundumaa beeka dookumentiin isaa jiran arka. Isaan bira jiran harka jira. Siin sooraanessi ajjeesuu fi akka obboleessa kun ajjeesetti ni ilaala. Ispoonjii waraana'ee ispoonjii waraaree ture. Hinduuneem namtichi hin deebi'e. Maaliif hinduuni aniin? Namni summii boofa nyaatee summiinsa addaatti gatiisa godhuu fi booficha sanaaf inni kun haqaniitti namticha mo'ataniiru. Yeroo du'atti du'a malee hin du'u kun jedheen. Baay'ee na'anii kun bakka hin du'u naan jedhanii nagatan. Hidhaa sana keessatti iji koo kun hin argu ture. Gurri koo hin dhaga'u, fincaan koo hin qabadhu. Mana hidhaallee wanta isaa keessatti namni yoo na baate malee hin socho'u nama na baatu hin qabu ture. Jireenyi koo hundumtuu completely collapsed ta'e. Completely. Achiitii Tigraayitii gara federaalaatti hin fidate. Awwaa Tigraayitii gara federaalaatti dhufu himata isheen Tigrinyaatiin hin kaasasame. Tigriffaan sun baaqee tokkodha. Ija tokkite peejii 100 foyi ta'e inni immoo asitti gara peejii 125 ta'e hiikkatanii. Maakalaayii nagashanii yeroo akkas tortoreen jiru maakalaayii tireebichi natti baay'ate. Maakalaayii irraatii qaalitti waan dhufu obbo Baqqalee Garbaa faan argadhe, obbo Sheetii Kutiluu faan argadhe, obbo Kabbadee Booranaan argadhe, obbo Taayyee Dandaa faan namoota baay'een argadhe. Isaan dura odeeffannaa koo argataniiru. Ani nama na baatee mana fincaanii nageessaa tokkoffaa viidiyoo waldaa araaraatti hojjetame keessatti Dr. Faantaa amma still now bilbila isaanii isinii kennuu nan danda'a. Hospitaala mini keessatti yaala ijaati duruma isaatti. Maniidhaa keessatti na baataa turan an irraa miicaa turan. Obbo Baqqalee Garbaan jilbeeffatee miilla isaa akkas bargaanfatee miilla koo gidduu nagashee bo'ee naa kadhata ture. Ibbaaf ibbatti viidiyoo sana araaraa irratti arguu dandeessaa sirriimatti mana reeffaa galeera du'ee dha'ame hospitaala hospitaalosiitti si'a sadi kollaapsii ta'een. Amma sana hundumaatti wanti qabbanaa anatti muunaan danda'een dubbadhu fincaan koo hin qabadhu danda'een haasa'u waan garatti hin gaggalagalu hin qabu ture. Chaaleenjiiwwan sana hundumaan darbe. Ergan darbe booddee garuu konistiraakshiniitiin nan hojjedhaadha. Mee dudduubatti si deebisuu barbaada. Yeroo Tigraay turte sana boolla keessa hantuuta fa'aa gidduu bofa fa'aa gidduu akka turte sana namooti biraan Oromoon yookiin sabni biraan kan achi turan jira si waliin. Gara hin qabu namni lakkoofsa hin qabu. Baadoo siddoo an tokko Tigraay irraati achi Maqalee irraati fagaatee jira. Akka tasaa daqiiqaa 5 yookaan 15 hin taatu obbo Nadhii Gammadii. Diidatti hin beekuun nama kan. An Nadhii Gammadaan jedhama Arsii addoo akka alootaatti Arsiidha. Arroobaan jedhama Arsiidha naan jedha. Ani mucaa Finfinneedha. Ani mucaa Jimmaa. Ani mucaa Ilibaaboor siin jedha. Nadhii Gammadaa wajjin achitti wal agartee jaalladha. Ijaan miti uffata akkasitti jarra nu kaa'u miti. Akkasitti mana fincaanii waa deemnu harka wal qabannee deemne. Boolla keessa yaate.
Boolla tokko keessa namni lamas taa'uu danda'a, nama tokkos taa'uu danda'a. Boolla sana ofii qotatta, isaan sii qota miti. Ofiin qotattee asumaan achi keessa teessa. Isaan sii godhanii muka irra sii kaa'anii qorqoorroo irra sii kaa'u. Boolla ofiin qotatteetiin namni awwaala isaa du'a isaa ofii qotatu achitti hin arginu. Yoo baatanii nama akkasitti iddoo akkasitti argeera jedhee dubbadhu. Yoo atis baate walii dubbannaadha. Malee biifoon beekumman jara kan. Ati maal fakkaattaa diimaadhaa gurraacha jechuun na rakkisa. Ijji kee cuqqaalama. Ijji koo akkasitti cuqqaalama akka warri musliimota hijaaba jedhanii kaawwatanii kan. Asirra si buusu nama hin argitu isayyuu yoo girri go'anii si geessan hin baqatu. Yatuu namni hin deemiin fa'aa rukutamanii ajjeesamanii fa'aa jiru. Kan utuu fiiganii. Yatuun fiigiin fa'aa fiiguu fi ani ajjeesu. Iddoo tokkotti na yaadadha boolla isa tokko keessatti waan ba'uuf hennu gufuu bobeessanii achi kaa'anii abidda qaqqaamachuutti ani uumanii fa'anii hanfixanii jiru achi keessatti. Mahaan tsaayu mana hidhaa guddaan jira achi. Namni haqqee qorachuu barbaade. Dhaabbati mootummaas ta'e miti mootummaan qorachuu danda'a. Shiree sanatti bataskaanni tokko irratti mana hidhaa dudduuba. Bataskaanni kun gaara irra teesse. Gaara sana jala garuu boolloo wayii jira. Kaampii jira. Boolla irra keessa bataskaana jalli immoo lafatti namni hidhamu. Achiiti baasanii mana maatsabni iddoo amsa sana karaa boorosootti mana hidhaa sanatti achitti gubaa turan. Waan ammatti dubbattu kanatu namoota mana hidhaa hin hubannee fi fiikshinii wayii fakkaata. Fiikshinii siraayit. Maqaballeessiidhaa fi waan nuti uumtee kan akka hin taaneef jechuun mana hidhaa jiraan beenna amma tokko waan ulfaataan amma sirra ga'e kun nurra hin gahin malee gara jabina jiraan ni beenna. Kanaaf akka namoonni sirriitti hubachuu danda'anii kana haasofnuu fi maal keessa darbe Oromoon irras ga'e. Maal keessa dabarree as geenye aarsaa akkamitti akka kaffalame kana wal hubachiisuudhaaf. Akkamittiin achi as si fidan? Egaa hawwaa Tigraay na fidanii gara mootummaa federaalaatti deebi'uudhaan jedhan ofuma isaanii. Utuma isaan aangoo jiranii. Mana murtii na dhiyeessan umarratti. Manni murtii walii galuu dadhabe egaa. Isaan Tigriffaa ta'u, an Tigriffaan dhaga'u. Mana murtii man dhaabadha. Hin dubbattuu naan jedha waan isaan hangalu. Amma umarratti not am speaking Tigrinya, am Oromoo jedhe. Oromoffaa yookaan Amaaraffaa yookaan Ingiliffaan na gaafadhaan jedhe. Mana murtii magaala Maqaleetti gaafa isaan na fidanii Maqalee keessaayyuu Qadamaayuu Wayyaanee firdi beetan jedhu jira. Qadamaayuu Wayyaanee mana murtii. Warri seenaa sana beektanii achitti dhaqxanii argachuu dandeessu. Qadamaayuu Wayyaanee mana hidhaan moon ture. Mana murtii Qadamaayuu Wayyaaneetti waan dhiyaadhu addacha irratti maal taatee dhufte naan jedhe Amaariffaatti. Iqirtaa ለችሎቱ እንኳን አሰራራችን አይደለም ምን ሆነ ነው መጣ ማለት ታቴ ዶፍቴ አኒ ኦሮሚያዳ አኒ እንጅራዱ ፊንፊኔዳ አን ዋንም ቤኩስን ቀቡ አስነፊደኒ ሾሮርኬሳ ደኤዱበት እንሱን ዮ ሾሮርኬሳ ተስ ሞቱማ ፌደራላ ማለ ኡኑኑን ኢላለቱ ነምች ኩን ሆዲ አመስ ብየ ሳተቸገሉ ማለ ብየ ከነት ገንደንደኙ ዋን ኢላሉን ቀብኑ ገሳ ወጋሜ ቀቦረቸ ስለዚ ኦሬዲ ገረ ወጋ ሰደዲታ ወጋ ሰደድ ሰገልተሚ ተርበ ሰዲ ደሜ አቻስ ኩመ ለማፍ ዶኮ ኬሰኑፍ Garuu sana hundumaa hidhameen namooti tokko mana murtii mana hidhaa adabaa tokko keessa waggaa shanis waggaa tokko soo ta'anii waraqaan barreeffamee fi amma kanaan nu bira ture ani erguuf anaan garuu ji'a lamaa fi guyyaa 15 duwwaa nu bira ture naan jedhan. Lubbuutiin ba'uu kon barbaadeen achiiti. Deebi'een gaafa mootummaa federaalaa biran dhufu umrii du'a waggaa 10 murteessan. Hawaasummaan dhufu akka haaraatti hin hidhamne. As qaallitti turte. Qaallittiin ture, Zawaayin ture. Obbo Baqqaleen fa'aa bakka baay'ee naasuu keessa galanii namooti baay'ee gadda keessa galanii bakka laayifiin kun nama hin ta'utti namni hundumtu kun asitti ba'ee nama hin ta'utti eegaa turani. Garuu manuma adabaa sana keessatti Zawaayitti illee mataasaa ijoollee Oromootiin Amaaraffaa warra hin dandeenye mana barnootaa barsiisaan ture jechuudha. Achumatti. Ati Waaqayyoo dhumatu mana hidhaa sana keessa har'a akka ragaa baatuuf namichuun namni bofaa wajjin jiraatee hantuuta nyaatee miilli kee hidhamee waraabessaaf si kenname san hundumaa kee dabartees gowwomsuun. Mee waan asirra mataasaa ammallee uummata akkatti arguullee booddee viidiyoo irratti agarsiisna asirratti ta'ansaa jira boofna sitti namarame asii kana iseen harka kootti namarame nyaachuutti hin ka'e inni asirra na ciniine suni boqqolluu ta'e hafe ta'e mar'aatti. Bofi karaa lamaan asii tokko. Asii natti dhufee asii natti dhufe. Isa asirraa ofirratti dhufee asirra jiru ofirratti qabachuutti hin ka'e. Ergasiiti gara mana hidhaati ba'ee gara waldaa araaraatti nageessan. Mee viidiyoo sana daawwannee walitti deebinaa daawwattoota keenya. Dhukkuboota isaan dhukkubsatan keessaa isaan gurguddoon istrookii, yuurik asidii, kolesteroolii, kaansarii sammuu keessatti kuufamuu dhiigaa, keessoon sammuu isaanii tarsa'uun akka isaan irra ga'ee mirkanaa'eera. Akkasumas gartokkeen qaama isaanii du'uu yookaan laamsha'uu, kaansarii dhiigaa, kaansarii qoonqoo,
qaama hormaata isaanii keessaa cidhaan isaanii gartokkeen bakka isaa akka hin jirre, ijji isaanii tokko guutummaan guututti hin argu, gurri isaaniis hin dhaga'u. Dhukkuba sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa fi dhukkuba kana fakkaataniin waggoota 2 gidirfamaniiru. Kan fincaan meeshaadhaan, kan bobba'anis akkasuma. Gama biraatiin bishaan qorraa fi waan akka sibiilaa diingata dhagna isaaniitti buunaan ji'oota 2 yookaan 3 afaan isaaniin dubbatu. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors dhiyeessii konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya guunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi tokkoffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u, lakkoofsi lammaffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan, lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114565352 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Sana booda akkamittiin hiikamte mana dharra? Gaafa hin ba'ee 2008 na gadhiisanii yeroo murtaa'e ergan taa'e booddee paartiin badhaadhinni yeroo sana warri wayyaanes jiru security'n isaanii inni kunis jira waliigaluu dadhaban. Akka tasaa yeroo tiim lammaa dhufe sana keessa? Tiim lammaan awwaa dhufe sana keessa. Yeroon sun anaaf gaariin ture. Maaliif eenyuun akka oshus hin beektu. Akka tasaa matseetiin tokko jira addis gizee hanji'u tokko irratti seenaa koo barreessuuf gara eessaa dhaqnaa gara Lidataa. Awwaan dhaqnu tiim lammaan budiiniin isaan oshuuf fiiga. Inni isaan sun magaaluma keessatti namni yeroo sana na wajjin dhukaasame marrajaa TV keessa itti gaafatamaa han ta'e Birhaanuu Gabra Masqalan jedhamu jira. Still now maatii taanii hafne gurbaa sana wajjin. Isaan interviiyuu gochuuf waan isaan fudhatanii deemanii lakkaa security'n warra mallasfaa nu ari'ataa jira. Haalamaan fa'aa immoo kan duuneef ukaasa gidduutti ol fixuuf ka'an. Sana gidduutti Birhaanuu Gabra Masqal sana fuudhanii mana hidhaa gashan. Gurbaan waa'ee koo hin beeku seenaa makoo aga'e malee isa mana hidhaa gashanii. Achiiti interviiyuun koo hin ba'e kana booddee tuu duute yuun cinqisiisu seenaan kee ba'eedhaanii marrajaan xinnoo gadhiisee addis gizeen hin gadhiisee adamsoo bakka adamsoo naqamtee araaraa waldaa hojjetaan ture gaa achitti fayyee. Gidduutti achi baqadhee funaan adamsoo isaan dadhabe bakka. Yeroo sana deemte naqamteetti? Naqamteetti dhaqeen achumatti waldaa araaraatti hin fayyee ergan fayyee booddee waldaa sana ijaaruutti hin ga'e. Waldaa sana itoo ogummaa injiinerummaa ogummaa injiinerummaa kootiin. Ijoollee qabda? Mucaa tokkittee duwwaan qaba. Amma jiru. Umurii meeqa ta'a? Isheen intala guddoodha gara waggaa 18 taate. Utuma hidhaan dhaqeen dura kana. Utuma hidhaan dhaqeen dura godhadheeni haadhi ishee garuu lubbuun hin jirtu. Intallis bataasaa baay'ee dararamtee mana hidhaa keessatti maannoo waggaa tokkoof Gaambeellaa turte akkoo ishee bira waannaa inspektar Gaashaa Abarraa han jedhani magaala Gaambeellaa keessa jira. Pirezidantiin Gaambeellaa uummati Gaambeellaa nama saba beekudha. Mucaa koo kana hatee fudhatee waggaa tokkoof to'annaa isaa jala turte. Dhimuma kootiin. Beekaa akka intala kee taate. Dhibbaaf dhibbatti achittuu haqee himatatti madhee isheetiin immoo maal godhani Qiddist Indaalee se'amtuu fuudheen immoo Qiddist Gaashaa Abarraa maqaa ishee jijjiire. Hanko duwwaa miti ishee jijjiirameera. Dookumentiin ishee jira mana barnootaan arga. Manuma keenyatti jireenya koo keessa golamuutti ga'e. Garuu abdiin kutanne ture. Maaliif jireenya koo keessatti abdii kutannaa hin beekon. Dhalootuma koo keessatti. Yoom naatee beektanaan jette gaafa mallas biratti ni yaadde na eera. Yoom naatee jette mooti ergan ba'e booddee tiim lammaa fi wayyaaneen hawaaseen gidduutti nu fixuufettu guyyaa sana na eera. Ani hin beeku sana. Achiiti ba'een kitaaba barreesse. Yeroo interviiyuu si gochuuf deeman sana iddaati mana hidhaa irraa baateetta. Mana hidhaatti ba'een yeroodhuma girgirriin jijjiiramni dhufu. Girgirriin jijjiiramni dhufu suni Lidataa lafa addabaabaayii iskweerii sana irratti iskweerii sana irratti wal qabachuuf ka'an. Akkam taanee akkatti jalaa baan hin beeknu malee uummatni magaala keessaa maal takka ta'aa jiru hin beeku still now. Un garuu babbaqannee gamoo keessa bannee interviiyuu taane interviiyuu koo booddee nan ba'ee karaa adda addaa irra babbaqannee banne. Kan hundumaa keessaa erga baate immoo mana barumsaatti deebite. Mana barnootaatti gaafa gaawwaayii barnootaa koo tokko iddoo tokko sanitti hima. Magaala naqamtee haqeem moobaayilii akkatti bilbilanii wallaale. Kompiitara barreeffachuu na wallaale. Gadi bu'een dippiloomaa kompiitaran baradhe. Achuma taa'een kompiitaritti ergan fixe booddee haay gireediitiin fixe sartifikeettiin isaa jira. Haay gireediidhaan fixe maastarsii koon jalqabe achuma taa'ee. Maastarsii koo jalqabeen asitti dhufeen giraajuweetiin godhe. Maastarsii koo taansee PhD koo giraajuweetiin godhe. PhD lammaffaa immoo biyya Ameerikaa irraati. PhD lamaansaa Ameerikaatti barataan jira. Distaansiidhaani. Iddoo kanatti namoota ani galateeffadhu tokko tokko jechuun rakkisa ispeeshaalii nama tokko duwwaa maqaan dhaa malee namoota Oromoo keessumaatti saba maqaa isaanii waamuu hin dandeenye saba adda addaati na bira dhaabatee namni kun du'uun ittiin jiru seenaadhaaf nu taa'e
waaqayyotu beekaa nuuf hambise ani hanna bira dhaabbatanii jiru. Faranjiin afaan isaanii hin beekne illee namni itti hime. Na iddoo kanatti wanti si dinqisiise naan jettee seenaa koo intarviyuu koo kabajamtuun adda Adaanech Abeebee ageesseetti. Ageessee kottu mana siin kenna jenna. Akkamitti mana naa kennu? Isuma amma erga kantiibaa magaalaa. Erguma kantiibaa magaalaa ta'ani. Kottu naan jennaan gaafa mana naa sii kennin ani akkamitti akkasitti manni naa kennama? Amanuun dadhabe. Mana fayyaa masaa ijaaranii naa laatan. Mana sana keessa itoo ani taa'an jiru manni sun duraan Tigree keessa ture. Waraana. Boroo TPLF. TPLF. Waraanni TPLF biyya isaatti galee biyya kana waraana. Lolaaf deeme. Lolaaf deeme manna diiganii hawaasaan naaf kennanii namni keessa jiru ijoollee koo keessa ari'ate. Mana duwwaa dhugaa kana waaqayyooti isa du'a sana keessa na baase ragaa kooti mana duwwaa naa kennan ijaaranii. Achi deebi'ee dhufee mana koo na jalaa fudhachiisanii abbaa yeroo fudhate. Maalan wayyaanee dhiiseera wayyaaneen baddeetti har'as wayyaaneen na duukaa jirtiin jedhe dhugaa rabbi. Adda Adaanech ragaa dhagaa kanaaf. Halkan sa'aatii 8 walakkaa irratti. Ati mana kee keessaan baatu namni si baasu hin jiru amee bilbilli tamatti gadi ajajanii bilbilan. Maal taanaan manas akkas ijaaramee isaaf kenname mana duwwaa ta'uu isaa innis nu mirkaneesseera isinis mirkaneessitaniittu harka keessaa qabdan mana kana namaaf laattanii. Ammoo maal yaaddeennaani anoo jara kana hoo dhiiseera biyya isaaniitti hidhaa keessaas du'a keessaas ba'een dhufe har'a maal irraa qabuun jee. Hansi dhibu still naa ollaa koo jiru. Amma har'aatti jahamaatiin na ilaala. Amma har'aatti jarri kun. Isa booddee adda Adaanechiin rabbi fayyaaf umrii ishee fakkeessu dirqama badhaadhina ta'uu koo miti hin barbaachisu. Namooti tokko waa'ee kanaa waan dubbadhu miseensa badhaadhinaa ta'e. Miseensa badhaadhinaa ta'uu miti mana namaaf laatu. Dhibee ani keessa hin jirutti isaan jeeqi. Namummaa. Namummaa. Eenyummaa. Hin quuqeen namni kun ammuma jiraatullee jiraatee rabbi yoo fudhate haa fudhatu ani nan akka inni mana sana garuu fudhachuu kootti namtichi ankee miti ame suni abbaa yerootiin aan jedha. Warraan keenyaati immoo deebi'anii badhaadhina taatee inni kun siyaasaan iddoo kanarratti dadhabina qabna hedduu walii sirreessine wayyaa. Kun ammas manni koo harka koo. Aarsaan ati kaffalte mana mitiiti waan biraan. Maaliif magaalaa Finfinnee ilaalaatan koo lubbuu naan ta'u naaf. Nan boqochiisu. Maaliif mataan koo kun koo nama caccabee TV araaraayyuu ilaaluu dandeessu nama hin taanetti nama daayippariin hin deemu. Nama fincaan koo hin qaban. Nama adda baasee hin ilaalle. Maybe namooti seenaa kana barbaadanii namoota iddootti naanna gargaaraa turan reetu bilbila isaanii argitanii isinii ergeen isaaniin gaafatanii sammuu keessaniin oolu. Hidhaa sana keessaa ba'een kitaabota barreesse. Kitaaba meeqa barreessite walumaa? Gara jabinaa isa uumaa hanja'u afaan shaniin barreesse. Amaaraffaa, Oromoffaa, Ingiliffaa, Arabaffaa fi Ispenishiitiin barreesse. Amma immoo kitaaba gara biraallee barreessaa hin jira. Garuu waan namootaan akkasitti itti himtu yoom ta'ee yoomittuu waggaa meeqa keessatti kan hundumaa argachuu danda'e. Gara biraa immoo isaanitti himamu. Waaqayyo kanaan hin dhiisne mankoo. Beenishaangul keessatti lafa albuudaan qabama. Gara saayitii 4. Gambeellaa irraas akkasumas qaba. Naannoo Booranaattis jalqabeera. Top Miracle Agriculture PLC yan jedhu immoo lafa qonnaa nan qaba. Badhaadhinni naa laate miti kan. Badhaasaa koo waaqa koo naa laate. Gubbaa irraa naa halchee. Amma wanti ana dhibe kana hundumaa keessa dabarte sammuun kee utuu karaa biraatti hin jeeqamin utuu waan biraan ta'in utuu abdiin kutatin wanta sirratti ta'e irra wanta sirratti hin taane yoo dubbannetu salphaa natti fakkaata. Wanti sirratti raawwatin hin jiru. Akkamittiin dandeessee gara hojiitti barumsatti deebite? Hansi dhibu egaa waaqayyoon galateeffachuuf maqaa waaqayyoo waamuun barbaachisaa miti. Gaafa waldaa araaraatti dhaqeennaaf kadhatame ergan fayyee booddee raajii masarratti yoo jennaan sammuun kee kana booddeen hojjetu dhiigni keessatti gad angala'eera selebramiin kee rakkoo guddaa qabanaan jedhan jennaan ergaa raajummaan natti dubbate miti. Hankee kana booddee aktiivii ta'eera isa durii caalaa hojjete. Sammuu haaraasii kenname qaama haaraasii kenname. Dhugumaa naasuudhaan isaanuu sammuu isaaniitiin ol ta'e raajiin masarattis waldaanis. Tuqur ambassaatti fidanii cheekaa godhamu dokumentiin koo seenaan koo namichi kun koo dhukkuba namni irraa hin fayyine irraa fayyee black laayiniin approve godheen isaan akka nama tokkootti sammuu qalbiin olitti ta'ennaan ergasii fayyeen barnoota koo duwwaa miti jireenya gaarii irra hin jira hojii kootiif illee investeras taate kino investeras injiinar dooktorummaas itti dabalatte ani Paarlaamaan yetuun baratii mitiin paarlaamaa mitiin namni ta'e namni hin baranne sabni hubannaa hin qabneef sabni beekumsa hin qabne hin galagala rabbi mata akkasii hubannaa dhabisi gadeedha. Qabeenyaa qabna Oromoon qabeenyaan isaanii guddaa lafa isaati maatii isaati. Lafa kana irratti wanta fe'e hojjechuu hin dandeenyu beekumsa wajjin.
Ali Birraan Rabbi umrii isaallee nuuf dheeressu nuti Rabbi yeroo isaatti isa fudhate malee barnoota ammas barnoota isa jedhu sana uummata Oromoo faarfannaas ta'e sirbas ta'e seenaas ta'e ituutti hojjete barnoota malee humna tokko hin qabu. Jarri kun egaa gochaa gara jabina hamma kana sirraan ga'anii keessi kee kam jiratti? Ishoo umrii naa dheeratu qaanqee ishoon umrii naaf dheeratu. Ani isin ibuu kitaaba koo dubbisaa. Dhiifama godheeraa fi maaliif dhiifama akkan godhe sitti nama namni qalbiin isaa istirasii keessa gale confused namni ta'e har'aa boor mana yaalaa dhaqa gaawonii dooktara gaawonii uffate dooktarri gaawonii uffate suni qarshii kee si baasa gorsa sii kenna umrii kee si ituma akkas deddeebitu qarshii kee fixxee hin dadhabda. Amma ana fayyinni koo hakiimiis qofa miti tokko waaqadha lammaffaa immoo of amansiisu namoota kana jibbuutiin yoo isaan hin jibbe isaan na irraanfatanii du'eera si'anii. Qalbii koo jibba keessaa baaseen dhiifama gochuutti namani. Etuma hidhaa keessan jiru yaa Rabbi ani dhiifama godheeraa fi ati garuu lubbuu naa kenni umrii naa kenni dhiifamaan hin xumure. Dhiifamni kun garuu dhiifama akkamii seeti namoota tokko waa dhiifama jedhanii dhiifama gochuu dhiiseera gochuu fi godheera madaa koo hin irraanfadhu miidhama kun madaas hin barbaadu miidhamas hin barbaadu yeroo kanatti illee waa'ee isaanii hin dubbadhu namoota irraa haa baratudha malee namoota akka isaan jibbaniif miti. Maaliif isaanis namuma akka keenyaa ta'anii jiranii faayidaatiif fe'iidhaaf biyya saamuudhaaf jedhanii qalbiin isaanii saammatanii nama of goonaatiin yeroo tokko abbaa Tsaayyee waan tokko dubbate qallaba waggaa 100 qabna jedhan haa waggaa 100 miti waggaa 10 illee hin qaban. Maaliif falmiin uummata Oromoo waa tuullatee kaawwate miti garraamummaa isaatti isa fixaa jira. Abshaalummaa keessas ba'anii ittiin hamminaa utuu hin ta'in riyaalitii isaatiin an garaa qulqulluutiin gatii isaaniif hin dhiiseef sammuun koo qulqulluu ta'e. Namni nama jibbu dhukkubsataa sammuudha. Ani akka sammuun koo dhukkubsanneef jibba keessaa dafee of hin baase. Achuma hidhaatii tun ba'iin. Amma ispoortii hojjedhu fiigii miilaan deemee magganaanyaa ka'ee markaatoo deemee of ilaaleera. Markaatoo deemee dafqilleen irra yaa'u. Nyaata koo akka gaariitti kunuunfadheeraa. Achirratti araaraa irratti waa ilaaltanii puushaappii fa'aa hojjedheera. Argiteettanis puushaappiin hojjedhe puushaappii baay'een jaalladhan ture. Har'a fayyinni koo anarraa darbeeti namootaan illee anumtuu namootaan sadarkaan gargaaruu irratti ga'eera. Maaliif namni nama gargaaruuf nama ta'uu duwwaan qofaadha han jedhu seenaan tokko bal'inaan hin dubbitamne jechi sun ana biraati ba'e. Anaan gargaaruuf nama ta'uun duwwaa sanirraa eegama malee lammummaadhaan waliin qoodiinaan jechooti sun illee as keessatti Ustaaz Abubakariin galateeffachuun barbaada. Raayyaa Abbaa Maccaa konkolaataa isaarraa bu'ee dhufee lubbuun jirtaa baga nuuf jiraattee intarviiyuu gabaabduu tokko na hojjette. Nama akkas gara laafaa nama saba isaatiif ati xinnoodha ati guddaadha ati beekaadha ati wallaalaadha qabeenya qabda qabeenya hin qabdu. Qaanqee shoon illee isarratti na argeetti na affeeruu isaaniitii fi Raayyaa Abbaa Maccaatuun galateeffatiin nafu. Namooti meeqaaf meeqa mana hidhaa keessatti warra duukaa dararamaa bo'aa turtanii ofiif isanii warra waa'ee koo ba'an baay'ee isaaniin galateeffadha. Keessumaa utuu lubbuun jiraatee baganaa jiraatee ani jedhu Injiinar Tasfaa'uun Camadaa. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa ani waardii keessan ture halkan gara barii jala du'uusaan dhaga'e. Kallattii gamaaf gamanaan turre Nimoonaa Xilaawuniin fa'a. Walumaan turtan jira. Mana hidhaa keessatti baay'een ijoolleen Oromoo beekaa akka isaan qoricha hin arganne akka isaan yaalan hin arganne go'amanii ajjeefaman. Qaallittii mana hidhaa keessatti illee ramadamanii TPLF nama ramaddee nama ajjeesistu jira ture. Sana hundumaa keessa garuu awwaa darbamee akkasitti har'annaa sa'u namoota fiikshinii fakkaachuu danda'a. Abjuu fakkaachuu danda'a. Jibba jara sanaa agarsiisuuf fakkaata. Ani waa akkas hin dubbadhu badhaadhina fuulduratti jaallatamee isaan sanaan akka hin jibbutti. Ani rakkoon koo badhaadhina biratti taayitaa argachuuf miti. Taayitaatu argachuun barbaade rakkoo taayitaa miti. Dhugaan jirtu garuu han ukkaamsamtee jirtu nama gadisiisa. Maaliif dhugaan akka ukkaamsamu? Anaa mitiitti ana caalaa miidhamanii mana keessatti dhokatanii jiran jiru. Obbo Tsaggaayee Geetaachoo magaalaa Gimbii keessatti yaalarratti piroofeeshina guddaadha. Mana hidhaa keessatti maalaan akkan ta'e gaafachuu dandeessu. Obbo Tsaggaayee Geetaachoo Gimbii irratti. Yeroo tokko fa'aa qaallitteetu hin jiru Obbo Tsaggaayee Geetaachoon fuuldura koo ciisu. Biddeena namni naa kenne hadurreen gangashitee fudhattee deemte isaanii wajjin. Isaan dhukkubsatanii ciisu. Nama ijoolleen immoo lakkaa'amuuf diida baateetti. Eessatti kun mana keessatti? Qaallittii keessatti mana hidhaa keessatti. Hadurreen biddeen fudhatte ibsaan. Ana eenyu fudhatte naadhaan isaa fudhatte. Ofiis ka'anii hadurreen kanaan buusan. Anis hadurreen kanaan buufan. Innaa
Mee namnis nama umriin isaa waggaa 34 nama waggaa 35 ta'e waan asirraa miicu sin gaddisiisu namni waan irraa miicu. Miila koo naa miicanii akka biqilee nama afuutti aduu na qaqqaamachisanii waan agarsiisan. Akkas ta'ee garuu nan reebaman ture. Wiilchariin deemaa turte? Wiilchariin deemaa iji koon argu duddi koo kun hidhamaadha mormi koo hidhamaadha ulee qabadheen deema anni koo hin kirkira danda'ee hin abadhu bishaan mataasa waan dhugu akkas kirkir maaliif qabbanaa agati ta'eef ani dhuguuf akkas afaan koo warra rukutaa deema nama addan baasu danda'ee biddeen afaan hin kaawwadhu namatti biddeen afaan na kaa'a yoo qabbannee natti bu'e nan adoodaa yoon adoode immoo ji'a tokko ji'a lama dubbachuu hin danda'u amma economicaliis spiritualis academicalis every dimension waaqayyo na jijjire jijjirama kun immoo raadikaalii ta'ee jijjirame bakka raadikaalii jijjirama gatii ta'ee fi namootatti gaaffii fiduu hin danda'a baga fidee gaaffii kun hojii koo miti hojii waaqayyooti waaqayyo achi keessaa waan hambisu ofiisaatiif malee anaatiif jedhee miti namootaaf dhugaa jirtu illee tun dubbadhee du'e kanaan sodaadheen hin dafee kitaaban barreesse kanaatiif intarviiyuu tokko waan gaafatamu namni hin du'a dhaabbataa miti gatii kanaaf seenaan kuni seenaa koo miti seenaa uummata Oromoo dhalootatti darbuu qaba. Dhalootatti darbuu qaba. Awwaa kanan dubbadhu garuu TPLF'n namummaa isaatiin hin jibbinaa. Hojii isaa garuu jibbaa. Gocha namaa jibbuu fi nama jibbuun tokko miti. Namni nama jibbuu dhukkubsataa sammuu ta'a. Haadhiif abbaan mucaan kun dhufa ani han eegani jiru. Garuu han TPLF nyaattee achumaan haftee yookaan irmii han nyaatanii taa'anii jiru. Anaan carraan na baase. Anaan waaqan na baase. Keessatti waaqayyo maal si gargaara yoo ta'ani abdii kutannaadhaan abdiin kutachiise malee abdii kutannaan abdii nan kutachiise. Hamma kana Oromoo godhanii amma kana ilma Oromoo irratti yakka gara jabinaa raawwatanii yeroo aangoo irraa kufanii immoo Oromoo firoomfachuuf deemanii namni keenya tokko tokko isaan jala gugguufamu maaltu sitti dhaga'ama? Inni hansi dhibu warri isaan jala gugguufanii ulfinaaf yetuun ta'in taayitaa booddee wayyaanee dhufte taayitaa argannaan. Wayyaaneen yetuu dhufte isa durii caalaa foon Oromoo miti gogaasaa irraa quncaasti ture. Baay'een ijoolleen Oromoo shamarreen ishee Tigireettan heerumaa jirtu jirti. Inni Iraan immoo Tigireetti heerumaa jiru jira. Abdii godhatu warra dhallee. Abdii godhatanii warri akkasii kuni warri sammuun isaanii dhukkubsataa warra yoo duraanuu nyaata beekan warra nyaata sana dhabanitti har'as warra Oromoo gurguruuf qophaa'aa jiran. Oromoo gurguruuf Oromoon Oromoo gurgurataa jira. Inni duraanii illeeti wallaalinaani. Inni ammaa immoo beekaa. Beetuu beeku, yetuu argu, yetuu aga'u. Kuni gantuu yetuuttes maqaan isaa gantummaadhaan ibsuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf ani badhaadhina keessan qabu. Badhaadhinni koo inni badhaadhina gaggeessaa jiru ilma Oromoodha. Ilma Oromoo kana bira dhaabatanii diina isaanii ofirraa balaaleffachuutu danda'ani. Yetuu Abiyyi fa'aa badhaadhinni kun badhaadhina Bushees han gaggeessus muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed. Lammiin amma iddoo kanatti paartii badhaadhinaan ta'in Oromoon hin ta'in itti hafu garuu Oromummaa isaa dhaaba kana wajjin dhaabatee kabachiifatee warri mormootii illee Oromoo han ta'an illee walii galanii waan garaa isaaniitti qabatanii miidhama isaanii oksatanii mana cufatanii haasa'anii Oromummaa keenya namummaa keenya kana gara fuulduraatti geessuu baatanii Oromoodhaaf diinni Oromoo baay'eedha. Warra finxaaleyyii amma uni malee han biyya bushu yoo uni bushuu uni bushuun taanaan biyyi kun hin jiraattu. Uni bushuun taanaan biyyi kun biyya hin taatu. Uniti biyya dhaabe, uniti biyya godhe. Oromoon illee akkatti nyaata nyaatuuf, akkatti uffata uffatu illee han barsiise unidha. Nuti barsiise. Akkaataa itti mana fincaanii ta'e ta'e. Mana fincaanii akkatti deemanii. Adurree immoo eewutu barsiise, adurreen boolla qotteeti kan teessu. Anna dhibu keessa ba'eeti akkamitti nu barsiisuu danda'u. Kun mataan isaa hiphina sammuu gadi bu'iinsa. Kanaaf Oromoo wal dhaga'uu qabaa. Amma qorichi Oromoo dirqama akka goondaan gaafa wal qabatu laga caamitiire Oromoon goondaa caalaa wal qabachuun itti jira. Ergaan hin dabarfadhu tokko waan fokkisaa tokko tiiktookiin waan ajooftu tokko dubbataa jira. Maqaa namaallee hin kaasu geemii tiiktookiif jedhameeti Oromoon gandatti ol qoodeera. Hawarra ebaluu. Oromoon Hacaaluun sirba isaa keessatti waan tokko anaaf Hacaaluu walitti qanna turre tun hin dura. Ansi dhibu baay'inni maal godha baay'inni keenya nuun fayyadne. Baay'ina keessa baanee wal shawwadamaa irra. Haala kanaa fi gogaasaaf qolasaa adda baafachuun itti jira. Buna egaa biyya inni bunni itti jirutti dhaladhee buna mee har'aa boru miici qola gadhiisa qoluma har'aa boru akka bunaa han qolli isaanii irraa dhumne nama baay'ee jira. Qola baatanii kan deeman. Qola kana gatiin hin gadhiisnee fi
yeroo tokko Oromoon qomoo isaatiin ganda isaatiin mana wallakkaa'ee hiddoo wal barachuun isaa barbaachisaadha. Maaliif sabni hundumtuu finxaaleeyyiin isa taatu TPLF isa taatu uummata Oromoo barbaadu miti lafa Oromoo barbaadu qabeenya Oromoo barbaadu. Qabeenyi kuni akkuma ni kabajaan eegaa turre alooti itti aansee dudduuba keenya jiru kunis kabajaan yoo eeguu baate beektoti keenyas wallaaloti keenyas lafarraa daaraa ta'u keenya. Carraa Waaqayyo nuuf kennee kanaanii tokkummaa uumuu nutti jira. Ila ammas irra deebisee dubbadha badhaadhina ta'uu keenya miti barbaachisu tokkummaan keenya badhaadhina nuu caala. Maaliif Rabbiti carraa kana nama kanitti kennee ati nuu taa'iti nuu bulshi'an. Kaardiin nama filti miti yeroo baay'ee waan taa'in ilaala. Rabbiti taayitaa nama laata malee kaardiin taayitaa nama laata. Haala kanaaf uummata Oromoo anilleeti yoo reebames kana booddee diinni isa tuufee man hidhate na darbate nan dandamadha nan beeka. Warri ulee hin beekne, warri beeluu hin beekne, warri hantuuta nyaachuu hin dandeenye, warri goondaa nyaachuu hin dandeenye uguma amma tokko ta'uu nutti jira malee. Dooktar Injiinar Indaalee Abbabee baay'ee galatoomi bu'aa ba'iitti keessa dabarsite Oromoon hubachuu qaba hin beeku jechuu miti. Aarsaa akka keetii kana kan kaffalan baay'ee jira. Maatiin isaanii, abbaan isaanii, obboleessi isaanii, achi buuteen isaanii kan dhabamanis hedduutu jira. Garuu maal keessa dabarree as keenya kan jedhu walii yaadachiisuudhaa fi yeroo gabaabduu kana biizii taatee achirraa nuuf qooddee addaatti argamuu keetti baay'ee si galateeffanna. Daawwattooti keenyas kana keessaa waan baay'ee barattu jenna. Gidduutti gaafa haasofnus qalbiin keenya iddoo addaa dhannee yoo isin jenneef nuuf kalchaa garuu har'a as ga'uudhaa fi kennaatu nuuf kenname miti. Aarsaatu itti kaffalame. Namoota akkasiitu jireenya itti dhabe kan lubbuutti dhabe baay'ee jira. Dooktar hedduu galatoome. Yaa biraa immoo bal'inaan sagantaa biraa irratti soola garraa horii bulii ulfaadhu siin jedha. Jabaadhu waan ati kaleessa itti dadhabdee aarsaati kaleessa itti kaffaltee gatii isaa argaadhuma jirta kunoo. Ergaa xumuraa qabda. Ergaan xumuraa miidiyaalee adda addaa baay'ee irratti warra argaa turtanii warri naa gadditanii amma kunoo ga'anii nama naa gaddamu miti nama rabbiin naa galateeffattanidha. Gargaarsa rabbiitiin kunoo akka har'an ga'u ta'eera. Warri kanaan dura biifuma kosa caccabaa sana argitanii isa moo isa miti yoo jettanii anumatti akkas ta'ee jira. Anillee lubbuun hin jira eessa jira jettanii warri eegdanillee ala keessa meeqaaf meeqa dhabdaniittu. Jibba dhiisnee, wal qooduu dhiisnee, wal tuuffachuu dhiisnee, wal cabsuu dhiisnee, gadi wal buusuu dhiisnee kun immoo eessaa ka'e iddoo kana ga'e jechuu dhiisnee tokkummaa uummannu. Yoo tokkummaa uumuu baanne Oromummaa keenya miti namummaa keenya iyyuu dhabuu dandeenya. Naa kabajamaa ulfaadhaa naa jiraadhaa. Baay'ee galatoomii Dooktar keenya. Ulfaadhu. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya guunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi tokkoffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi lammaffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114655352 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa qaanqee shoo guyyaa irraa isinii furannee dhufne asuma irratti goolabnee jirra. Sagantaa keenya ispoonsora gochuun daldala keessan beeksifachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nuuf bilbilaa torban keessummaa biraa sagantaa haaraan amma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf turaa isiniin jenna. Warri toora yuutuubiitti nu daawwattan chaanaalii keenya sabskiraayipii godhaa. Nagaa waaqayyoon.